ummata oduu fudhatee onlaayinii kanarra sooshaal miidiyaa kanarra fiigu ummata afaan isaa walitti qollafachuu cufachuu hin dandeenyeefan deebii kennuuf dhufe. Kanaafi ariifataan horii gataadhaan ariifachuun hin barbaachisu. Tokkoffaa koomentii jalatti wanti ani deebii deebisuu dhiisee fi tuffadhee man dhiise jechuudha. Maaliif deebii deebisuu maaliif akkas nagootanii maaliif kana nagootan wanti na jechisiisu hin jiru jechuudha. Waa'ee obboleettii keenya Jigaayyoo ilaalchisee obboleessi keessan faarfataa Maanu'eeli abaloota akkas godheen onlaayinii irra oofamaa jira. Eenyu akka kana godhe Waaqa qofaatu beeka. Namni tokkollee hin beeku. Dhugaa dubbachuuf sooshaal miidiyaan kun baay'ee gaariidha. Baay'ees badaadha. Ijoolota akkas godhanitti hin qabamne namoota wal bebbeeknu poostii godhan baay'ee isaanii faana wal quunnameera. Toora kanarra illee yoo jiran hubachaa jiru yoo ta'e waan tokko jechuudha. Isaanis qalalle godhaniima nuti waan tokko beeknee miti callisnee fataa jechuuf kolfuuf waan kana goone jedhanii walumaa galatti garuu kan nu deggaranis kan nu mormanis waan jiraniifi dhugumatti jechuudha. Dhugaa Waaqa gooftaan koo kan na argu guyyaa kaleessa galgalaatti jalqabe akka keessanitti waanan aaraa yookaan waanan keessi goggadde waanan bu'aa jiru faasinitti fakkaachuu danda'a. Baay'ee dhugaa rabbiiti. Baay'ee kolfaan ture, baay'eetti bu'aaraan ture. Baay'ee jechuun kana jedhee isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Tokkoffaa wanti na kofalchiisu waan biraa otoo hin ta'in koomentiima namootaatu na kofalchiisa. Gibbidaadhaa akkas godhee ol baatee gadi baatee akkas godhee gacha baay'ee. Dhugaa Waaqayyooti baay'ee tokkoon kolfee yaa'u kana keessatti immoo dubbii sagalee Waaqayyoo akkas jedhu dhugaa dubbachuufi warri sobaan dhugaa namarratti ba'anii fi warri sobaan maqaa namaa balleessanii umuriin isaanii gabaabaadha. Kana kan jedhu Maanu'eel otoo hin ta'in isa kanatu jedha jechuudha. Isa kanatu ifa isinii godhee ba'uufan dhufe wajjumaan kolfine waan ta'eef yeroo kofallu obboleettii keenya tuffannee yookaan immoo ishiin namaa gadi taatee utuu hin ta'in jechuun tokko namootuma tokkotti kolfuufan dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani ijoollummaa kootii jalqabee namoonni baay'een namoonni qaamaan na beektan yoo jiraatan baay'ee kolfuu nan jaalladha, gammaduu nan jaalladha. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko fuula boo'ichaa argisiisee hin beeku. Yoo magaa oolmaa Waaqayyo naaf oolee yooma Waaqayyo yoomti na gargaara yookaan gochaama Waaqayyo keessaa na baasee mabaal oolmaa maasaaf jecha yoon immaan koo buusee boo'e malee wanti na boosisu tokkollee hin jiru. Wanti nan itti gaddu yoo jiraate yookaan immoo wanti nan keessa koo na gaddisiisu yoo jiraate warra wallaalota kan warra waan beekne akkasumatti oduu tokko otoo mirkaneeffatiin oduu adda hin baafatiin onlaayinii kanarraa afarsaa jiraniif xiqqoo nan gadda'an akka goote jechuudha. Isinillee baay'ee gadditaniittu egaa baay'ee dubbachaa waan hin jiruuf koomentii badaaduu dubbisaatiin jiru. Isin garuu waan barreessitan yaada keessan waan garaa barreessaa turtanii inni akkasin godhu inni sanan godhu inni kana godhaa inni kanas godhaa eeggatu akkas godhee isumadha jechaa turtanii egaa footoo isin agartanii footoo waanii fi Jigaayyoo harka wal qabannee kaanee kan poostii godhe jalqaba anumadha jechuudha. FB koorratti maaliif obboleettiin kun dadhabduu waan taateef miidhamtuu waan taateef qaama miidhamaa waan taateef ishee deeggaruudhaan magaalaa Amboorraa ka'uudhaan gara magaalaa Naqqamtee deemee deeggarsa akkan gochaa fi ture. Baay'een keessan agartanittu Jigaayyoo qofa otoo hin ta'in namoota akkashee namoota baay'ee namoota namaan tuffatamanii namoota gadi gatamaniiru jedhaman kana gara sooshaal miidiyaatti fiduudhaani deeggarsa goone irra jechuudha. Deeggarsa ta'uu fi kanaan kaameraan maanii jira namoota baay'ee namoota hedduu ta'an faana hojii kana hojjenneerra. Isa kanatti wanti dhoksaan tokkollee hin jiru jechuudha. Garuu guyyaa kaleessaatii jalqabee guyyaa mata duree waa'ee obboleettii keenya Jigaayyoo ilaalchisee baay'een keessan kolfaa turtan online irra namoonni poostii gootanii promotionii naa hojjechaa turtan. Eessuman mucaan Maanu'eel kun immoo akka jedhamuuf illee eessuma daanoo hin beeku mucaa kana argee hin beeku akkuma jedhamuuf illee mucaa kana baraa jechuudha. Namoonni promoot gochaa turtanii Waaqayyo gooftaan bara keessan eebbisuu sin jaalladheera eebbifama. Maaliif maaf kana goote maaf sana goote hin jiru. Yeroo tokko komentee
maal jedha maal koomentii wayii tokkoon sinii dubbisa koomentiin jedha mise teekistii wayii tokko ganama namatu naaf erga ture baay'ee teekistiin sun baay'ee ma tokko dhugaa waaqayyooti na kofalchiise baay'ee humnaa olani teekistii sana arge kolfe teekistiin sun maal akka jedhu siniifan dubbisa baay'ee tokko waan irraa baratamuu danda'u waan ta'eef ganama eenyu akkanatti argin beeku teekistii sana ilaaleeni baay'ee na ajaa'ibe maaliif beekaa isaa argeera wallaalaa isa sirratti ilaalaa hubachaa jira waan ta'eef teekistiin kun akkas jedha waan nyaatti ibsachuuf ilkaan qoratti jedhanii jette maaliif akka jette gasidii galadhee yaada yeroo tokko tokko namni karaa ittiin maqaa si balleessu yoo dhabe mata duree tokko qabachuudhaan olii gad ajandaa godhatee akka inni fiigu baay'een keessan illee beektu jechuudha. Baay'een keessanii oduuf dollaatii oduuf iddoo hin kenniini namoonni naan jechaa jirtan hundumti keessan waaqayyo gooftaan sanaa eebbisu baay'een tokkon sin jaalladha baay'ee tokkon isin kabaja dhiifama chaarjii irraan godhadha chaarjii kootu dhumaa jira waan ta'eef kanaaf uummanni sooshaal miidiyaa irra jiru immoo uummanni yeroo baay'ee waanuma dhugaa ta'e yookaan immoo waan qabatamaa ta'e poostii gochuurraa wanta qabatamaa hin taane utuu wanta tokko addan baafatini akka kanaatti sooshaal miidiyaa kanarra fiigsuun xiqqoo dadhabummaa keessan natti argisiiseera akka kootti jechuudha. Walumaa galatti maal jechuu barbaadde yoo jettanii dhugaadha kuni anoo kanan goones anoo sanan goone ana miti minaaminna jechuun nan barbaachisu jechuudha. Sababiin isaa wanta hundumaa keessatti waaqayyo beekaadha waaqayyo hin farada abbaa firdidha jechuudha. Kana keessatti dhugaa dubbachuuf gocha kana keessatti namoota maqaana balleessan mee namoota Amaanu'eel obboleettii Ejigaayoodhaan akkas godhe jedhan sobaan dhugaan irratti ba'aa jiran kanaaf waaqayyo isaanitti hin farada kana akkas jennee dhiisna. Waaqayyo abbaa firdidha waan ta'eef umuriin nama warra maqaa nama balleessanii umuriin isaanii gabaabaadha. Dhugaa waaqa jiraataa jechuudha. Umuriin isaanii tasuma gabaabaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleettiin kun immoo utuu rakkoon tokko jiraachaa ta'e eenyu akka rakkoo kana akka irra geessise maaltu akka ta'e hunduma isaa iyyuu ifa hin goote turte ifa gooteetti guyyaa borii booda yoo waaqayyo jedhee haasa'an ishiin mucaa akkasii kanarratti raawwate wajjin haasa'an rikoordii isaa kaleessuma jechuun har'uma kanallee baay'een waaqayyo ishee haa eebbisu. Obboleessi koo maqaa isaan anammallee asirratti dha'uu baadhee bilbilamee fi mucaatti maal akka isaan haasa'anii rikoordii qabatteetti jechuudha mucaanii innumti bilbileef jechuudha. Gin haqatti wanti asin beekuu qabdanii onlaayinii kanarratti dhugaa dubbachuuf namni baay'een nun deeggaru namni baay'een immoo harka nuuf rukutu kan nu deeggaru jira kan nu mormu immoo jira jechuudha. Isinii galee kanaaf iyyuu dhugaa dubbachuu fi waa'ee kona caalaa hin beektanii waa'ee keessan sin caalaa hin beeku. Isinii galee waa'ee koo namni tokkollee namni na caalaa beeku tokkollee hin jiru. Dhugaa waaqayyooti jechuudha. Ani baay'een itti bohaaraa ture baay'een itti kolfaa ture dhugaa dubbachuuf. Footoo kana kan kaases anuma footoo kana FB koratti kan maxxanses anuma kan harka qabatee ka'es anuma jechuudha. Kun shakkii kan hin qabne jechuudha. Obboleettiin kun immoo akkuma nama tokko dhugaa waaqa jiraataa akkuma nama tokko hiriyaa mataa ishee qabdi. Hiriyaa ishee sana faana immoo dogoggorteetti erga dogoggortee immoo badee ragate eenyu akka ta'e immoo adda baaftee dubbatti itti sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Yoo kunoo Amaanu'eeltu akkas na godhe Amaanu'eeltu na balleesse Amaanu'eeltu na miidhe Amaanu'eeltu akkas na karaa na kaachise jetti yoo ta'e weel rakkoon tokko hin jiruuti waaqa gaditti seerri jira minim wanti tokko rakkoon tokko hin jiru jechuudha. Ani garuu Amaanu'eel nama lafaan kaase lafa eenyu akka isheen ilaallette naqee ishee ilaale
dhugaa waaqayyooti waan hanqabuun ishee deeggar waan qabdaniin ishee deeggartan bukkee dhaabbattan dhugaa waaqayyooti gaafa isheen kofalchiisu ittiin tiiktook irra gadhiifachuudhaan ittiin bu'aaraa turre har'a rakkinni guddaan gaafa irra ga'u garuu maqaa olii gadi fuutanii deemtan jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleessi tiiktook irraa eenyuta akka eenyudha maqaan isaa maqaamti isaa naan galu footoo keenya poostii godhee kan ture amma ibsanan isin ilaallu sirriitti dhaggeeffadha maaliif dhugaan hin qallatti malee hin jittu bor iftaan waan dhugaansaa qabatamaa maan bira ga'amuu fi yookaan immoo bor iftaan waan argituuf hamaa dubbachuun gaarii hin ta'u jechuudha. Eenyudha maqaasaan sinitti hima. Maqaasaan sinitti hima waan tokko sinitti hima dhugaa jiru eenyudha Taakkalee Tafarraa Araggaa inni jedhee Ijjigaayyoon kan ulfeesse namicha kanadha inni jedhee poostii nu godhe suni mucaa isa Ijjigaayyoodhaan akkas godhe miti jechuudha. Na dhaggeeffadha. Peejiin kun yookaan immoo FB'n kun kan baname kaleessadha jechuudha. Dhugaa waaqayyooti nan gaddeenan aare garaan kootti si gubate warrettani yookaan immoo nagadisiisee warrettan hin gaddeenaa dhugaa waaqayyooti jechuudha. Ala wanti isin hubachuu qabdanii warrumti maqaa kana fuudhanii sokkan namoota akkamiidha jedhaati keessa piroofaayilii keessa isaanii keessa galaalaalaa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namoota nu beekanis haa ta'an namoota nu hin beeknes yoo ta'an amma fakkeenyaaf abaloo akkas na godheera jedhee utuu maqaa isaanii fuudhee bahee jechuudha waan baay'ee gochuu nan danda'a garuu narraan eegamu nama akkasiitis miti jechuudha. Maaliif warreen isin feemesootadha beekamtii qabu faarfattoota ciccimoodha lallabdoota raajota ciccimoodha jedhani maaliif hin dubbanne wallaalaniiti miti isaan yookaan immoo maaliif isatti jedhanii hundumti isaanii dhiisan namoonni iddoo gurguddaa jiru maaliif isatti jedhan amma yoo ilaaltan namoota dhageetti malee nama biratti hin qabne dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maasiniin jechuu barbaadeeni feesbuukii kana kan bane kaleessa baname jechuudha. Feesbuukiin kun jechuudha. Feesbuukiin baname kun kana ifa akkasin bartanii baleela. Taakkalee Tafarraa Araggaa kan jedhu mucaan obboleettii keenya faarfattuu mucaan obboleettii keenya Ijjigaayyoo kana akkas godhe jedhamee haasa'amee ture ana miti jedhee footoo nu maxxansuudhaan asirratti maqaa nu balleessaa jiru mucaa isa obboleessa Ijjigaayyoodhaan akkas godhe miti jechuudha. Qabatamaa matte jechuudha. Kana sirriitti na dhaggeeffadha. Dhugaa waaqa jiraataa jechuudha. Warri nama hadheessan, warri halaleen, warri maqaa nama balleessanii dhumni isaanii badisadha. Kana waan geelumatu waaqayyoomatu dubbata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu wanti isin hubattan isatu akkas barreessaa jira jettanii hin hubatina piliis dhaloota hubachiisa. Sinitti nima isa miti warruma nu morman warruma nu wajjiniin ammoo Amaanu'eel jedhantu maqaa jijjiire maqaa isaatiin banee footoo isaa irra kaayetu poostii godhe malee isa miti qabatamaa mana jechuudha walii gallee irra dheeyyaadha. Kanaaf iyyuu waan hin taane wanta waliin ilaallanne hin fakkeessina hin godheena akkas godhee innoo gibbidaadha innoo maalidha dhugaa nayyaadhas dhugaa obboleettii koo dabar qaama miidhamtuu dabar dhugaa waaqa jiraataati akka atitti ilaaltu miti amma kee yoo ga'uu dadhabdellee akkas goote obboleettii kee xureessuu hin qabdu akkas goote obboleessa kee xureessuu hin qabdu ati sittin himaan dhugaa wanti onlaayinii kanarra afalama namoonni tokko ijoollee tokko dhugaa dubbachuu fi Itoophiyaa keessa warra jiran keessumaa ijoollee tokko taasaan ture jechuudha. Maqaa koo maaltu balleessisiin jedhee utuun barbaade takkaatti gadalii galchuu nan danda'an sittin hima dhugaa waaqa jiraataati eessatti dhokatti na yaalaa ba'uu hin dandeessu eessatti illee jechuudha. Maaliif namni maqaa namaa balleessuu wanjala waan ta'eef jechuudha. Garuu ijoollee anani beeku ijoollee wal beenu wajjin nyaannee dhugnuuf ijoollee karaarratti ol ilaalaa oollutu maaf kana goote gaafa jennu bilbillee anoo akkasitti miti taphaaf kolfuumaaf haasawuuf jecha akkas goone malee wanta tokko beekneeti miti ifamanuu godhe jechuudha. Irraa balleessan namoonni ammas irraa rabar ijoolleen baay'ee isaanii na hordofaa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Inna kanarraa kan hafe namoonni maqaa namaa balleessuu barbaadan immoo feesbuukii ma keessan jijjiirradhaati of dhoksa maqaa nu balleessa dhugaa waaqa jiraataati jechuudha. Kanaafi anaaf waaqayyo sinaa eebbisu promooshinii cimaa na hojjechaa jirtu. TikTok irratti illee baay'ee tokko jechuudha. Nafa masiisaa jirtu beekamte. Naalachaa jirtu. Kanaaf iyyuu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Ootoon barbaade akkamitti ati maqaa namaa xureessita jechuudha. Boolla bu'uu danda'a. Seeraa ol miti seeraa hundu keenya seeraa gadi bara. Kanaaf iyyuu
waan obboleettii keenya kana harka wal qabannee kaaniif maqaa akkas gochuu qabu. Meeqa feesbuukii koo keessa walittan ilaaltanii footoon ishee footoo koo hedduutu jira. Dhugaa waaqa yoo barbaadan sinii kenna akka barbaadanitti jechuudha. Kanaaf iyyuu ofittiin qabadhe harkattiin qabadhe obboleettii koodha nan gargaare irraa kanaaf isa namni odeessu miti. Amaanuel Baalagee qoshashaa akka keetii miti dhugaa waaqa jiraataa sittin hima. Ati gowwummaa kee isa iddoo feete taskala akkasaa ooltu nama akkasii sittin fakkaatin Amaanuel. Nama garaaf jiraatu miti anis jireenya namaa ijaaruuf oliif gadi baadiyyaa magaala keessa fiiga malee akka kee boolee qixxa lamaan hojii hin taane hojjechaa oola sittin fakkaatin dhugaa waaqa sittin hima. Kanaaf iyyuu dhugaan hin qallatti malee hin cittuudha. Kanaafuu wanta waliin hin ilaallanne yoo barbaadan wanta ishiin afaan isheetiin jette ishiinuutu dhugaa ta'e nan gadhiistu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Utuu waan kun jechuudha. Sammuma akkamiin obboleettii koo gadi dhugaa qaama miidhamaa taate obboleettii koo haala rakkisaa jirtu karatti wanti kun irratti raawwatamu. Isheen hiriyaa ishee namuu fedha isheedhaan waan kana goote malee giddiidhaan dirqamaan namni ishee gudeedeessu hin jiru dhugaa dubbachuuf. Kanaaf iyyuu namoonni nu morman yookaan immoo namoonni tajaajila keenya morman namoonni nutti naafa waan baay'ee jechuu dandeessu. Namoonni tokko utuu nutti naafanii gubatan kana keessa gubatanii waan barbaade jechuu danda'u. Isti warra sheer godhan keessa galaalaa laameessin. Warruma poostii godhan eenyutu poostii godhedhaati banaa laala namuma qubna gara qabuun argartan sin dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf iyyuu please dhugaa waaqa jiraataa jechuudha. Ela umurii keessan hin gabaabsinaa. Wanta hin beekne namoota tokko wanta hin beekne tokko fuutanii olii gadi hin afarsiinaa. Kunoo asitti kunoo asitti argaa jirtu miti wal qabannee kan kaaneerru jechuudha. Mucaan akkas godhe kun taakkallee Tafarraa Araggaa kan jedhu mucaan feesbuukii fayyadamaa jiru sittan himan. Feesbuukii mataa isaa fayyadamaa jiru mucaan kan banee obboleessa qo'an si beeka sirriitti. Eenyummaaf maalummaa kee si beeka aneessatti jechuudha. Teekinooloojii jalaan baatoti. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Wallaalummaa keetu na ajaa'iba dhugaa waaqayyooti. Beekaa fakkaachuu keetu na ajaa'iba. Kanaaf iyyuu ani kanan koomentii sii kennuu dhiiseefi kananii asirratti waan tokko namoonni waa barreessi waa godhi kana godhi mana maaliif ani odeessituu safara keessa naannaa ooltuuf ani yeroon qabu dhugaa waaqayyooti hojii hojjechaan olameeffan gala dadhabeen galaaraan amman hojii irra jechuudha. Dhugaa waaqayyooti jechuudha. Jireenya isaanii jiraachuu dadhabanii jireenya namaa kan jiraatan waa'ee warra hojii hin qabne kana dubbachuu dhufe malee warra asirraa utuu hojii qabdanii utuu mul'ata qabdanii na hordofaa jirtani gooftaan koo sinaa eebbisu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Kanaaf wanta waliin ilaallanne abaloota akkas godhettanii footoo keenya fuutanii deemtani please footoo biraa sinii erga'anii yoo barbaadan footoo biraa sinii ergan dhugaa waaqayyoo jechuudha. Kanaaf iyyuu akkas hin godhiina kun sinirraan eegamu. Sababni akkatti sin gorsuuf immoo wangeela keenyatu akkas jedha. Wangeela jecha mimiciirtanii akka hin taane gootanii warri isa waan takkayyuu jechuudha dhugaa. Amma namoota tokko amma maraatuu yoo ilaaltan maraatuu beektu miti maraatuuni waan gootuun beektu maraatuun. Waan gootu jechuudha. Asii achi qajeeltee amma fakkeenyaaf bitattan deemaa jira jetteetu mirgatti deemte maraatu waan taateef waan barreessu hin beeku. Namoota tokko akka maraatuuti dhugaa waaqa waan barreessan hin beekan as jalatti jechuudha. Kanaafuu asirratti akkas hin godhiinaa. Sana hin godhiinaa. Maqaa namaa akkas hin godhiinaa. Maqaa namaa hin xureessinaa. Obboleessi koo kunoo taakkalee Tafarraa Araggaa jettee piroofaayilii keenya irra keewwateetti kun dhugaa waaqaati jechuudha. Bakka sirra eenyummaaf maalummaa kibba keessaa ibba nan beeka bareeche si gale. Kanaafuu feesbuukii kana dafiiti gubeeti dhugaa wangeelaa kan akka wangeelaa sitti nima ati maqaa balleessi banteetu asirratti akka jetta. Kanaaf yoo kun waan inni jechaa jiru mucaa guddisii boo minaa kan jechuudha. Kanaafuu kan wanti isin hubachuu qabdanii
kunoo taakkalee tafarraa araggaa sa'aatii meeqatti akka baname yoom akka bane masmara kamirratti akka bante eessatti akka bante lookeeshinii isaa faana qophaa'ee jira jechuudha. Kanaafuu piliis balleessiiti karaa keessaa kootuuti qalbii kee diddiirradhu malee waan biraa asirratti hin cofocofi. Maaliif wanta ati asirratti cofocoftu kun ageetti siif hin qabu taanaan waan gootuu hin qabdu. Kanaafuu booni waan tokko rakkoon hin jiru. Waan tokko rakkoon hin jiru. Kanaafuu gaafa niftuutti maannoo ibsitu Oromootti bilbilu anoo taphaaf hin jedhe ani waanuma qubna gara qabuyyuu jette waanuma qubna gara qabuyyuu poostii godhee hin beeku calliseenumadha. Siin immoo nan beekaa dhiifa manaaf godhi jechuudhaan balleessitee indaganaa poostii gooteette jechuudha. Kana jechuun namoonni tokko tokko callisanii maa ittumaanfataa jechuuf ittumaa yeroo dabarfachuu fi barreessu jechuudha. Kanaafuu asirratti gaafa namni FB qaqayyaree akkas goote sana goote akkas goote yoo jedhu akkananis anan godhe sana godhe achi dhaqeeras akka jechuu barbaadde wanta akkasii amaan bira hin jiru jechuudha. Dhugaa waaqaati jechuudha. Kanaafuu mul'ata keenya balleessuu kan barbaadan mul'ata keenya duubatti hambisuu kan barbaadan isaan kanadha. Kanaafuu obboleessi kuni utuu harki waaqayyoo sarratti hin diriirfatin utuu waaqayyo gara mana keessanii hin dhufin dhugaa maatii kee irratti daddabaltee gadda ofirraan galchin eessatti akka banan dhugaa dubbachuuf teekinooloojiin amma fagaateera dhugaa dubbachuuf jechuudha. Eenyu akka bane masmara kamirratti yoom akka baname hin jira waan ta'eef asirratti taakkalee abaluu inni jedhu kun warri galuu barbaadan rakkoon qabu sinin galcha garuu as ergadhaa yoo sin as ergattan malee galuu hin danda'u waan ta'eef isa miti jechuudha. Obboleessuma Ijjigaayyoo faana kana godhetu akkas gochaa jira yoo jettu ta'e namoonni asirra jirtanii dogoggoradha dhugaa waaqa jiraataati isa miti jechuudha. Sinin galee si jemmar ammayyuu isaan wajjin waliin haasa'aa jiru waliin taphachaa jiru isaan. Sini galee haasa'amti Ijjigaayyoo fi mucaa Mataakkalee eenyu jedhu kana wajjin hiriisaa qabdi mucaan. Sini galee wajjin haasa'anii maalii fi maqaa koo onlaayinii irratti baaftee akkas na gootaa dura koo waliin haasofnee turre waan baay'ee haasofnee turre maalii fi jedhanii wanti isaan haasa'anii rikoordiin isaanii sagalee isaanii faana qabamee jira waan ta'eef wanti hundumtuu erga uumateera waan ta'eef booriftaan sin bira gagga'uu qaqqabuu dandeessu waan ta'eef hin ariifatinaati utuu hin ariifatin tasgabbaa boor gaafa wanti kun iddoo iddootti gaggaleessi sirratu wanti ufuma keessan ofitti qaanoftu jechuudha. Kanaafuu obboleessa keenya miti obboleessa kanammoo dhibba keessaa dhibba sin beeka. Tokkoffaa ija foonii kenna ilaalaa jirta ati jechuudha. Waa ija afuuraan garuu sin argaa sin beeka eenyummaa kee ani callisee naman wangeela kana qabadhe miti. Dhugaa waaqa jiraataadha. Wanta ati yaaddu wanta ati gootu qoora bira geenye irra beekama. Kanaafuu yeroo dhiyootti yeroo dhiyootti jechuudha. Please message waliin itti barreessitan barreessina. Yeroo dhiyoo keessatti wanta hin taane jireenya kee irratti waan dhufu hundumaaf kan itti gaafatamu tokkollee hin jiru waan ta'eef dhiisuutu sirra jiraata. Maqaa namaa onlaayinii irratti akkasiin godhiini siin jechuu barbaada taakkalee koo. Kanaafuu ati akkas miti taakkalees miti maalis miti si galee. Kanaafuu inni hojii isaarra jira mucaan ittiin bu'ina hojii isaarra jira. Isa akkas na gochaa jira isatu maqaa balleessaa jira akkan jedhu barbaadan sobaadha jechuudha. Akka isin hubattan nan barbaada. Sini galee. Kanaafuu hin ariifatinaati yeroo madhiyoottiyyu gadi sinii ba'a dubbiin yeroo madhiyoottiyyu argitu jechuudha. Ufuma keessan argitu gaafa kanammoo ofitti qaanoftu. Sini galee. Kanaafiyyuu yoo bilbila isaas barbaadan yoo suura isaas barbaadan qabatamaa maanii isinii maxxanfamuu hin danda'a jechuudha. Yoo barbaadan jechuudha. Bilbila namaasii waan goonuu hin qabnu irra caalatti evidensii jiru garuu mucaan maal akka isheen jettu maaltu akka irra gahe maal akka taate obboleettiin keenya Ijjigaayyoon jechuudha. Isa kana hunduma isaayyuu ishee irraa dhaggeeffadhaa lattuu TV keessa galaatii ilaalaa jechuudha. Ibsa gabaabaa kenniteetti waan dhaggeeffattanii waaqayyo gooftaan sinaa eebbisuu sinin jaalladhaa sinin kabajaa.